ያዳነች ይሄንን ይኸው ስንት ዶላር ነው የሚለው $46,000 ነው USD $46,000 ጃኬት ተከቴቹ አካን አዳነች ፈታጀቱ $40,000 USD ሁለተኛው ነው አምጪልኝ ቁጭ ብላ በግማሽ ይሄንን ራሱ $46,000 ያረጋችሁ ጃኬት ማራኮ ቀበረ ይሄን ያደረገችው አይደል $46,000 ማለት በገበያ ጥቁር ገበያ ላይ ባለው በ90 ብና በጥቁር ገበያ በ90 ማሊፊ ገቲ ባሳቲን ሂሳቡ ፈቹ በ90 ሄሎ 4,140,000 ብር ነው አዳን 41 ሚሊዮን ይዳችሁ ጃኬት ሲንጎለት ተለማ ጃኬት የምትለብሰው የ4 ሚሊዮን ብር ጃኬት ነው የምትለብሰው ሁለተኛ መነጋገሪያ ጫማ ነው 700 ማብራሪያ ሚዲያ ላይ ለጥፋለ $795 ነው የጫማው ዋጋ ዶላር ዲበቶርባፊ ኮቤራኩን ከ4 ሚሊዮን ይዳሞ ጃኬት ይዳ ባስ ገዛንበት ያሉትን ገቲ ኦቶቢስ ቢነ ጀዳን ሰኒዳን የሮ ሂሳብሉ 700 ኩኒ ጥቁር ገበያ ነው የመጡት አይደለ በጥቁር ገበያ ስትመታው 71955 ብር ይሄው ጫማው ይሄ ልዩ ጫማው ጋማ ቆማ የተነሳቸዋል ዋጋውን ይውጥ የጫማው ዋጋ ይሄ ነው 795 ብር $795 ነው በዶላር የ795 ብር ዶላር ወይም ደግሞ የ71955 ብር ጫማ የ4,140,000 ጃኬት በጣም ትልልቅ ሀብታሞች ምናምን ሲዝናኑ ምናምን የሚያረጓቸው ጫማ ጃኬታ ሚሊዮን 40 ተካ ኮቤ 70 ተካ kun waan kantiibaan finfinnee Adaanach Abeebee uffatee deemtuudha artistoota beekamoo fi Ameerikaa keessatti akkasuma tujjaaroonni tokko yeroo bashannanaaf bahan kan uffatteedha kun ammoo kan ittiin hisaabame gatii otoobisaa haaree agartee finfinnee keessatti galee jedhame gabaya gurraachaan dhooyine gatii isaan hisaaban saniin hisaabneeti gatii kana dhufeedha meewaahe miiliyoon 40 takkaa fi kophee 70 takka akkasuma ummata kennaa kan beelaan miidhamaa jiru jechuudha haabir mannuuf lubbuu isaanii haa baraaru kan jedhu duulli guddaan sooshaal miidiyaa haaratti deemaati jira meewaahe kanaatti waliin ilaallaa Abduu Mobaala Biraay bagara deebiidhaan gara chaanaala kiyyaarftan isiniin jedha waahee baasa addisuu baas jedhan ka isaan amma torbaan kana addisuu baasiidha waahee addisuu baasii kanarratti kaleessa komantii tokkoon arge komantii namoota hedduu yaada warri hubattan namoonni hedduun hubattanii jirtanii komantii tokko kan na ajaa'ibseetu jira wayiwaattee duuteeti jirtaa atuu hedduu wayiwaattee boottee miidhamtee jirtaa yoo dandeesse waan jara kana dabalataan boochisu itti dabaliif malee jara kana waliin bohuun hin barbaachisu namni dalagaan qabne dubbii kee kana dhagaheetumaan isuma kana qofa walii himaa kan jedhu komantii wahiitii barraa'e namni keenya tokko gariin gartee kama shallalaa afaanii akkanumatti gartee ilili kan hedduu jaalana nuti yeroo hedduu jechuudha osoo amma fakkeenyaaf nama ol bahee Oromoo mo'ataadha jarri bu'aa jirti Oromoo mo'ate osoo hin jedhee nama hedduutu itti gammada osoo an fakkeenyaaf amma warri biyya jiru kuni akkasii dhukkee jararraa kaasee qabeenya akka jiruun harka Oromoo galee jarri kumaan fidan osoo hin jedhee nama hedduutu itti gammada jechuun osoo yaaduma kiyya akkasitti ilaalcha akkasii kan ibsadhu taate jechuudha namni ajandaa godhataa namni dalagaan qabne ajanda basan barbaanneeti osoo sunummaanuu ta'ame Oromoon walii iyyeetuma sagalee walii tahee yoo ajandaa taheetumaanii quba wal qabaanne sanidha waggaa afran kana hinjifannoon isaanii tokko guddaan tari'ati waa'ee isaanii yookiin ammoo ajandaa isaanii quba qabaachuu dhabuu dandeessa malee karaan isaan ittiin milkaahan tokko inni guddaan boo'ichaani boohanii biyya keessaa fi biyya alaati hatta yeroo fi ajjeesanis kan du'e Amaaraa yookiin Ortodoksii jira yeroo hedduu isaan akkasiin hagganne isaanii jechuudha andu'e jiraniitti bu'an bar waan ofii ajjeesanii lechuu kiyya bar namni meelaal hagam tokko waan itti yaadee ajjeese tokko illee anaddu'e jiranii bu'u jechuudha kuni waan isaan waggaa afran kana ittiin milkaa'aa turanidha akkamiin ittiin milkaa'aman iyyi isaanii kun hin sodaatama ni dhagahamaa fi jechuudha waan ta'eef jechuudha kanaafuu obboleessa kiyyaa hijibbidii namni boo'icha fedhuun jiru akkuma keessan silaalutti illee ililiin feenaa Oromoo mo'ataadha soo jenne nutti tola garuu haalli amma isaan ittiin deeman sanii miti waa'ee baasa kanaatiin wal qabate mee gara Adaanach kana osoo achi dabarre waa'ee baasa viidiyoo kaleessa isin hojjadhe keessatti waa'ee baasa amma gartee yaadataa Junaydii kana wal qabate waan isin ajaa'ibsiisu haga hojjettoota mootummaa fakkeenyaaf gaazexeessitoota mootummaa irraa ka'eeti wanni kun akkanatti leellifamaatiin akkan lallabamaatiin jiru jechuudha haga gaazexeessitoota mootummaa irraa ka'ee haga dhuunfaatti miidiyaa gurguddaa irraa 360 isiyyuu ka isaan dalagaa isaaniiti kana qofaa miti warra biyya keessaa guutuutti jechuudha takka waa lamaani
isaan ammas keessatti akkamitti gartee abbaan qabeenyaa kan Oromoo kuni akkamiin caarataa nu keessatti jechuun caalbaasiisa nu keessatti hinjifatee osoo hin ta'in akkamiin Finfinnee keessatti dhufee dalagataadha. Kaayoon isaanii bakka kana duuba kana eessaan qaawa barbaannee bakka kana qaawa kenna bareechifannatu karaa gabayaa gurraachaatiin akkas tahee doolaarri takka ammoo muusinatu keessa harka qaba yookiin ammoo baasiin sunuyyuu kan Adaanachi mootummaa tor keessa wal qaba baalaa taraadha Junaaydiin Oromoodha qotee bulaadha wanni isaan hin jenne tokkollee nu hin jiru jechuudha. Duuba kanaaf wanni isaan waa'ee kanaa kaasanii hatta kophee Adaanachii fi jaakkeeta Adaanachii kan amma fidan kana jechuudha. Viidiyoo amma isin dhageessise kana keessatti fakkeenyaaf sharafaanii miiliyoona 40 takka. Jaakkeenni Adaanachi uffatte kuni birrii miiliyoona 40 takka. Kopheen isin uffatte ammoo 70 takka. Tilmaama isin miiliyoona 40 takka jechuudha. Miiliyoona 40 miiliyoona 40 takka jaakkeenni isin uffatte. Jechuun ka online irra jiru Amazon irra fidaniitiin kaan ammoo ka kophee isin kaattillee akkasti fidanii wal biratti online irra agarsanii jechuudha akkuma reefuu isin agartan kana. Kana ammoo gatii kamiin sharafanii fakkeenyaaf 40 takka jaakkeenni isii suni doolaara 40 takka doolaara 40 takka garamiin hisaabnaa akkaataa isaan itti doolaara gara itti karaa ittiin baasa bitan saniin hisaaban doolaara karaan isaan hisaabaniin karaa gabayaa gurraachaatiin wadi mootummaa raka fakkeenyaaf baasni kuni miiliyoona 19 bitame yeroo jedhamutti miiliyoona 19 kun karaa gabayaa gurraachaatiin hisaabameetiin hisaabni akkas dhufee walumaa galatti kan inni gartee baasa 200 otoobisa 200 sanii akkaataan inni caalbaasii mooteen suni karaa gabayaa gurraachaatiin hisaabaniiti jechuudhaan hisaaba sanii baasaa waliin fida amma kophee isin uffattullee baasaa waliin jaakeetii isin uffattullee baasaa waliin garuu bakki rakkoo isaanii eessa Oromoodha Oromummaadha. Adaanachi achi bulchaa jirti Adaanachi irraa falmaan jiru beekaa yeroo kana isin jedhan Adaanachi isaanis nus bulchaati jirti nama hundaa bulchaati jirti haga angora jirtu nama hundaafuu kantiibaadha rakkoon qabu san osoo hin taane amma laala haala deemamaa jiru jechuudha. Yaadataa Junaydii achi keessatti caalbaasii mo'atee osoo hin tahini baalataraadha Adaanachi waliigalee akkas godhanii karaa gabayaa gurraachaatiin akkana godhanii san godhanidha. Duulli bal'aan haga biyya keessaa fi biyya alaatiitti kan deemaa jiru waa'ee baasa kanaa irratti jechuudha. Maaliif amma isaan asirratti dura tokko fa'aa abbaa qabeenyaa kana agartee hamilee cabsu lammaffaa akka abbaan qabeenyaa kabiraa achi keessa achi hin seenne. Isa kana ammoo karaa fakkeenyaaf duulli warri waggaa afran kana karaa isaan ittiin milkaa'aniin duula qindaawaa kana biyya keessaa fi biyya alaa miidiyaa qaban hundatti miidiyaan isaanii akka kennaati miti. Har'aan tana OMN osoo inni information fedhe qabatee dhufe namni isa laaluun jiru maaliif nuti biraankii fi diraamaa fi wantoota garaagaraa laallaa jechuudha. Ka isaanii galgala irraa yeroo inni fakkeenyaaf ya Adaanachi jaakkeetii jedhee fakkeenyaaf aristii kana katabatee yoo dhufe yookiin ammoo Oromummaa baalaataraa jedhee inni katabatee kana dhufe nama 50 liif isaanii laala jechuudha. 360 waan isaanii nama 40 liif isaanii laala. Maal haala miti haalaalu ammoo kana keessa irra guddaan numa ta'uu beeka. OMN hoo yeroo kanatti 2,000 yookiin 500 laala. Odeeffannoo warra kamtu qulqulluu dabarsaa fi kamtu qophii kamtu bareedaadha yoo jenne waliin argaa jirra kun waan akkana kana kan isaan dhiyeessan waa'ee kopheetii fi waa'ee jaakeetii jechuudha. Mee amma Afrikaa keessa haay koppiitu jira. Amma gara Adaanachi kana jechuun isira dubbatu osoo hin ta'in akka jarri kun waa'ee kijibaatiin deeman haay koppiitu jira. Ammoo sanuma yoo ta'e yoo uffattee yoo qabaattee uffattee maal rakkoo qaba yoo uffattee maal siyaasaan gad deebite jaakeetaa fi kophee jechuun biyyi beelawaati jirti qabeenya Addis Ababaa saamteeti kopheedhaa fi jaakeettiidhaan uffatte jechuudha. Amma silaa jarri kun maal barbaada baga maal fiddanii nama jedhuun barbaada akka gaafa bulchiinsa wayyaanee san jechuudha. Karaan jarri duuba ittiin milkaa'aniin waggaa afran kana keessa wacanii biyya keessaa fi biyya alaa miidiyaa qaban kana hundatti fayyadamaniiti waan san warra biyya bulchaa jiru sodaachisanii uf duuba deebisuu haysiisuudha waan san harkaa dhaabuudha bakka jarri jechuun nutti ka'anii amma tarsiimoo kennaaf hin ta'u achitti dhaabuu lafa kaa'u tarii akkasumatti fakkaata warri biyya bulchuu yeroo dhaaban yeroo hedduu waan isaan dhaaban handifamallee naa godhaa bee fakkeenyaaf wanti amma akka gaafii Oromootitti gaafiileen gurguddaan haga amma amantii dheengaddaa waa'ee amantii ortodoksii kan obboleeyyan keenya kanaan wal qabatee haga ammaatitti wanni hundinuu deemee torbaan takka yookiin torbaan lama wacama lafa kaa'ama. Fakkeenyaaf waa'een alaabaa Oromoodhaaf Finfinnee keessatti fannifamuu afaan Oromoo Finfinnee keessatti barsiifamuu akkamam lafa kaa'ame yoon ka'aa lakki akkasiif kaa'anii akkas jechuu dandeessa garuu ammaaf lafa kaa'ame. Maaliif waca jaraa kana tari'an akka irratti fakkaatutti humna qabanillee dhugaadha. Duuba amma kana mee dhiisimeeta isaanii san karaan isaan ittiin milkaa'ansanii isiniin jechumaaf karaan isaan ittiin milkaa'ansanii yookiin ufumaa miidhaa geggeessu waa hedduu asirratti hin dubbanne waa hedduutu jira isaan keessa kan inni dalagu abbaa qabeenya kana hamilee cabsuu qabeenya isaa kana gartee akka inni yookiin shakkee ofii isaatii lakkan asitti dalagu akkasii akkana akka jedhu waa hedduutu jira waan asirratti illee hin dubbanne hin beektan jechuudha. Kanaafuu wanni jaraa
haga haacaaluu galaafatuu irraa ka'ee tokko tokko lakkaa'uun barbaachisu itti milkaa'aa turan jechuudha waggaa afran kana. Amman tanas ifaa bilisatti wanni addaa wanni lafa kaa'amee jiru fakkeenyaaf dhugaa araaraa faasa maa jira Oromoon akka gartee waliigaluu qaba tokkummaa isaa irratti paartii mormituu walii araaramuu qaba hin jedhama haasawa afaanii. Hojiidhaan godhamee wanti Oromoo fayyisu wanti Oromoo gartee qabbaneessee yookiin ammoo dhugumatti gara tokkummaatti Oromoon deemee jira amma booda wanni gartee wal sodaatu hin jiru jedhamutti hidhamtoonni siyaasaa ammayyuu hooggantoonni ABO'dha HD dabalatee guutuun mana hidhaa jiranii qeerroo meeqatu mana hidhaa jira jechuudha. Adamsamee ajjeefamaa jira namni magaalaa takka magaalaa takka dhaquudhaaf innaa waan akkanaa kanneentu jira jechuudha. Wanni jijjiiramni bu'uuraa kan haareetti wanni godhame hin jiru. Kanaafuu waggaa afran kana isaan karaata adda addaatiin itti milkaa'aa turan. Kanaafuu duuba nutis milkaa'ina san hambisuudhaaf obboleessa keenyaaf sagalee taanee bira dhaabbannee won'ee boonnee akka tetsan jechuudha. Boonnee waanee sagalee taanee fi haga dandeenye bira jiraachuu qabna. Yoo xiqqaate bareenni nu yoo xiqqaate sabni kiyyaa na bira jira jedheetiin onnee horata abbaan qabeenyaa kun iyyuu jechuudha. Ilma namaati qabeenyi beekee kophaa homaa siin godhu ilma namaati kan barbaachisu jechuudha. Silaa dhuguma akkuma tetsan barnamnummaan kana ililii malee yookiin ammoo boo'icha isaanii kan itti qoosuudhaa fi dantaa isaanii jechuu malee akkuma tu jette boo'icha biraa itti dabaluu fi sanammoo nuyi kan godhuu danda'u mootummaadha. Boo'icha biraa itti dabaluu fi miti. Kan isaan boohaniif kunuyyuu namni wanni takka wanni fiddan hin jiru cal'isaa minaa gabbaachuu namni jedhuun jira. Silaa kana ka jechuun ni qabu baalaa taraa kam isaan jedhanii dhugumatti warri kun sanitti amana. Minim attaa maxuu nama jedhuun barbaadachuudha warri kun akkuma isin beektan hin amana waa'ee kanaatti jechuudha. Biyyi sun kennaa biyyi san nutu uume nutu akkas godhuu qabaa kanuu ala godhame tokko illee nu socho'amuu qabu deemamuu hin qabu jedhaniiti amananii jechuudha. Kanaafuu boo'ichi jiraanii sodaatamaa qawwee kenna caala boo'icha jiraa kanatu sodaatama waan ta'eef nutilleen akkasumatti boonnee sagalee walii taanee wal bira dhaabbachuu qabnaa jechuu fi boo'icha irratti dabaluu fi miti kunummaan buufameef kunuyyuu eessa gahaa eessatti dhaabata kan jedhu waanuma gartee waliin itti dhufnee agarru warri komantii yaada akkasiisan qabdan jechuudha. Kanaafuu obboleessa kennaaf sagalee ta'uun bira dhaabbachuun isaan amma hinaaffaa akkamitti namni shaggar keessatti finfinnee keessatti nu ala caalbaasii moo'ee fi moonee maalii gabayaa gurraachaa miti beekamu akkamumatti namni Oromootu bakka san seenaa akkamitti gartee Adaanachi achi bulchiti jechuun Oromoo tolte Oromoon tollee kanaa miti waa'ee sanii jechaan jiru beekan akka isaaniititti jechuudha. Warri kun hoo bakka san jira akka gaafa Tigireedhaa kaleessallee jedheetiin ture gaafa wayyaanee san jechuudha. Namni wayyaanee tokko fedhu kotorbaanni harka qabamee fedhu warqiin harkatti qabamee fedhu bunni harkatti qabamee Tigireedha jennaan Tigireedha bakka namu irumaa duubatti deebi'a badaa wayi ergama gubbarraa gadi dhufa wayi warra tikaa ta'a lakki akkasii Tigireedha jalaa gorii hattaa warri seerallee akkasitti namayyuu sodaate yoo isaan waa dubbatanoo likkii itti himameeti. Haga sadarkaa paarlaamaa irratti likkii itti himameeti akkasitti kabajamaniitiin akkasitti cuqqaalamanii jiraataa turan jechuudha. Amman tana ammoo kan sodaatamaa jiru faallaa saniitiin isaan haga ammaatitti Oromoo waan siyaasa gartee walitti duchisiisuudhaaf yookiin ammoo Oromoo waa akkas dura qabanii Oromoo bakka gaafii Oromoo deebisuuf deema Abiyyi malaan jara cabse Abiyyi jalaan akkas godhe waan jedhamu kana laalina waan bu'uuraan lafa jiru jechuu kiyya gaafiilee Oromoo keessaa hatta hamma haga amantii waa'ee amantii kan dhiyoo kan jechuun maal ta'uu deema iftaan maal ta'uu deema jedhamu akkuma jiru tahee akkaataa dhihoo kana gaafa araaraa irratti mariisisan akkaataa itti haasawu muummicha ministeeraa san irraa siyaasaaf jedhee yookiin waan birootiif jedhee itti dhufnee agarra. Garuu wantoota akkanaa kanarraa yoo hubanne wajni kajaraatiin sodaatama wajni jaraa bilaashitti miti waggaa afran kana itti hinjifataa moo'ataati kan as gahan baalaa taraa jedhanii hamilee cabsuudhaan nama dhuunfaas haa ta'u warra biyya bulchullee haa ta'u hamilee cabsaati haala saniin fedhiin isaanii milkaa'aa fi kokolaataa fuula duraatitti as gahame jechuudha. Kanaafuu akkasii waan isaanii waan laaftutti hin laalina kun milkaa'ina isaanii kan waggaa afran dabre kanaati obboleessa keenyaaf ammoo sagalee ta'uun boonnee bira dhaabbachuun quba qabaachuun dirqama. Isaa waan boochisu dabaluuf hin dandeenyu boohuudha. Waan nu boochi hogguu argine boonnee isa saniif sagalee ta'uudha kan nu barbaachisu jechuu barbaadeeti. Kan biraa immoo uummanni keenya kaa hongeedhaan waggaa afran kan akkuma isin beektan keessattuu gammoojjii Baalee gammoojjii Booranaa gammoojjii Gujii Harargee kana keessatti hongee waggaa 2-3 walirra dheerateeni uummanni keenya akka malee miidhamaati jira. Fakkeenyaaf Booranni torbaan kana keessa torbaan kanaa miti amma kan sagaleen isaanii eegamiidhaan guddaan dhaqqabe booda kan dhagahamaa jiru torbaan kana haa ta'u malee waggaa 2-3 dabre kana haala hamaa keessa jira jechuudha. Mee suuraa kana laala garaa nama nyaatu mana isaarraa citaa mana isaarra jiru sa'a lubbuu isaa baraaruuf sa'a nyaachisaa jira. Takka agartanii mee fakkeenyaaf nuti hundinuu nama baadiyyaatti dhalatee baadiyyaatti guddannee as geennee
citaa mana isaarra ka mana isaatiin qabatee mana isaarra jiru yeroo gartee akkanatti loon nyaachisu jechuudha. Horiin karaa gubbatti bineensi bosona kan silaa dheebuu fi beela dandamatu bineensi bosona karaa gubbatti dheebuudhaan du'ee yeroo mul'atu namni waan dhugu waan osoo gartee yookiin bishaan barbaada jedhee osoo deemu karatti aayyoon karatti kuftee yeroo beelaan du'aa jirtutu mul'ataa jira jechuudha. Waan baay'ee tokko garaa nama nyaatudha. Haalli uummanni keenya keessa jiru ammaa miti beeki. Mee beela ilma namaa ajjeefte mee tilmaamaa isin beela ilma namaa ajjeesaa jirtu jechuudha. Suuraadhaan Boorana keessaa as bahaa jiru osoo asirratti maxxansee YouTube illeen hayyamu jechuudha. Waan suukanneessaa ilma namaa kan dhumee lafeen qoftiin mul'atu kan siree irratti foon irraa dhumee lafeen qoftiin mul'atu jechuudha. Beelaan dheebuudhaan miidhame jechuudha. Wanni kun wanni isin beeku qabdan 2020 21 waggaa 21 waggaa sadii wal jala caama. Irra deddeebi'a jechuudha. Kanaafuu Oromoon lubbuun beelaan du'aa jirtu beellamaan barbaaddu walii sagalee haa taanu akkasuma walii haa birmannu ka jedhu duulli bal'aan gaggeeffamaati jira yeroo gara hojiititti yookiin ammoo chaalenjiin gara gargaarsaatitti yeroo cehametti nuti hundinuu waan dandeenyuun bira haa dhaabbannu quba haa qabaannu walaa quba qabaannu namni tokko beelawaa tokko ati beelaan isaa du'aa jiru du'arraa yoo hambifte guddaa miti fakkeenyaaf riyaala 10 doolaara 10 mallaqa Itoophiyaa birrii 10 kennitee namni tokko bishaan itti obaaftee yookiin nyaatti nyaachiftee beelarraa kan baraartu taate akka gartee lubbuu nama meeqaa du'arraa baraareeti kun waan hubasin hundinuu beektanii kuninumaaf jechuudha walaa quba qabaannu nuti wal malee humaan qabnu rakkoon karaa adda addaatiin nuti deemtus hifachuu hin qabnu jechuudha. Beelli yeroo namaan kennu lakki kaleessa san gargaarre kana gargaara jedhamee waa yeroo namaa kennu miti Booranaa fi sagalee taanee uummata kana lubbuu isaanii haa baraaru kan jedhu chaalenjiin guddaan deemaati jira. Waan haaraa jiru yookiin ammoo gara gargaaruutitti yoo tarkaanfatame gara uummata kan haa baraaruutti tarkaanfatame kan nuti hundinuu wal haa quba qabaannu jechuu wal yaadachiisumaaf. Ani Abduu Moobaala Biraay hanga qophii biraatti walitti deebinutti nagaan haa ta'u.